Miseensi waraana Bilisiginnaa tokko aanaa mana sibuutti hidhannoo guutuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Gabaasa qindaa'eef Jaalsabaafan Waggaarii. Miseensi waraana faashistii PP tokko godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Beenguwaa irraa mooraa waraana Impaayiratti ganuun qawwee fi hidhannoo isaa waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Miseensi waraana sirnichaa kunis qawwee akaama Turkii tokko rasaasa 220 hidhannoo tokkoo fi gumbii 5 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa bira nagaan gahee jira. Loltuun sirnichaa kunis mooraa waraana PP keessatti rakkoowwan miseensota waraana irra ga'aa oolan ibsuun keessattuu tibbana murni Bilisiginnaa lola keessaa fi alaa kallattiilee adda addaan Impaayiratti marsee taasifamaa jiruu fi eegalamuuf jiruun yaaddoo guddaa keessa kan seene yoo ta'u, gama biraatiin ammoo miseensonni rakkoo sanyummaa irratti hundaa'een wal loluun walitti dhukaasanii walajjeesaa oolus jedhee jira. Kana malees mooricha keessatti miseensi waraana Bilisiginnaa wabootti dabalame kun taateewwan mooraa waraana Bilisiginnaa keessatti raawwatamu akka ibsutti miseensonni waraanaa sabaan Oromoo ta'an deeggartoota wabooti maqaa jedhuun ija shakkiitiin ilaalamuu irraa eegalee hanga ajjeechaatti irratti raawwatamaa jiras jechuun ibsee jira. Namni kun sabaan walaayittaa kan ta'ee fi fedhii isaan ala dirqamaan qabamuun leenjifamee akka bobbaafame kan himu yoo ta'u, hanga yeroo turtii sirnichaaf tajaajilaa ture keessattis akkaataa seerri waraanaa ajajuun osoo hin taane fedhii fi dantaa siyaasaa murna Bilisiginnaa tiksuuf jecha miidhaa namoomaa raawwachaa turuu hime. Murni saba qoqqoodee bulchuuf dharra'u Bilisiginnaan uummata bulchiinsa isaa nuffanii fi jibban qoqqoodee ilaaluun loltoota isaa itti bobbaasee miidhaa akka raawwataniif qajeelcha kan jedhu loltuun PP duraanii kun waan isa gaddisiise keessaa ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa oolas jedhee jira. Kanuma sababeeffachuun gareen Bilisiginnaa jibbaa fi diinummaa inni dhala namaaf qabu gochaawwan isaa irraa hubachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu himuun furmaanni jiru saboonni Impaayiratti keessa jiran marti sirna nam-tokkee kanarratti dammaquun ofirraa galagalchuu qofa ta'uu ifoomseera. Diigamiinsi mooraa waraana Bilisiginnaa ituma fufee jiruun guyyaa irraa gara guyyaatti miseensonni dararama uummata isaanii arguu jibban kaayyoon Bilisiginnaa tika teessoo abbaa irree Koloneel Abiyyi Ahmed nama taasisuu hubachuun aantummaa sabaaf qabaniif dursa laachuun jibbiinsa sirna bulchiinsa abbaa irree irraa qaban agarsiisanii meeshaa waraanaa uummata ittiin dararaa jedhamee itti kenname qabachuun sirna cubbuu kana ganuu isaatti gammachuu qabaachuu ibsee jira. Dhuma irrattis miseensota osoo homaa hin beekin meeshaa diinaa baatanii mooraa waraana Impaayiratti keessatti afuun diinaaf ijaa fi gurra ta'uun uummata isaanii saamaa fi ajjeesaa oolaniinis qawwee fi hidhannoo keessan qabattanii gara qabsoo saba keessaniitti kan dabalamtan yeroon isaa amma jechuun dhaamsa dabarseefii jira. Lixa Wallaggaa aanaa Gullisootti ajajaan waraana Bilisiginnaa tokko hidhamuun dhaga'ame. Jalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisootti hooggansi waraanaa tokko rakkoo walshakii gidduu isaaniitti uumameen gaafa 9/8/2025 irraa eegalee waajjira poolisii aanichaatti hidhamee jiraachuun maddeen keessoo Bilisiginnaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen odeeffannoo keessoo sirnichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf qoodan himanitti wal amantaan dhibuu hordofee caasaaleen sirnichaa addaan wal diiguu fi walhidhuun cinatti ajjechaa walirratti raawwachaa jiraachuun ibsameera. Shakkiin mooraa Bilisiginnaas yeroo baay'ee deebii hooggansaa faallaa bu'aa dhimmoota aadaa jaarmiyaa fi itti gaafatamummaa dhabuu sadarkaan jirutti taasifaman jiruun cinatti miidhaa uummata irratti garichaan raawwachaa jiruun madda akka jirus ibsameera. Hooggantoonni olaanoo Bilisiginnaa haqummaa fi itti gaafatamummaa caalaa hojii mataa isaanii fi hiriyoota isaaniif dursaa akka kennan yaadni keessumaa haala naamusaa badaa yookaan kufaatii keessatti amanamummaa dhabuun dhufaa jirus mooricha diigaa akka jirus itti dabaluun addeessaniiru. Shakkiin hooggansa waraanaa dhimma guddaa miilii loltootaa miidhuu wal amantaa kan mancaasoo fi ergama galmaan ga'uuf socho'an kan kuffisu ta'us caasaaleen Bilisiginnaa gubbaan gadiitti wal amantaa dhabuu fi shakkii isaan gidduutti uumamaa jiruun hidhaa fi ajjechaan wal adabaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Gujii Lixaa aanaalee adda addaa keessaa waraanni garboonfataa PP maqaa sakattaa waboon sochii taasisaniin miidhaa qaqqabsiisuu itti fufan. Gabaasa dabalataaf Jaaleeraan Gameessaa.
Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaalee akka Bulee Horaa Galaanaa Surroo Barguddaa fi kanneen biroo irraa humna guddaa qindeessuun baadiyyaa keessochii taasisanii maqaa heeruu hawaasaan odeessaalee arganne jedhuun namoota nagaa qabeenyaa isaanii saamuu, jumlaan qabanii hidhuu, manneen isaanii ibidda tashidanii gubuu fi garii namoo dhoksaan ajjeesanii gataa akka jiran odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabanii ifoomsa. Akka jiraattonni godinichaa nuuf eeranitti humnoonni waraanaa gosa garaagaraa milishoota of faana hiriirsuun daandii sochii waraanni bilisummaa Oromoo ni jira jedhamee shakkamu irraa maquun qe'ee hawaasaa keessa naanna'anii goolumsa raawwachaa jiraachuus itti dabaluun addeessaniiru. Addattuu maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffannoo gochuun ilmaan keessan bosonaa maaf galchuu diddan jedhanii dhiibbaa irraan gahaa kan jiran yoo ta'u, akka waliigalaatti dargaggoonni gandoota baadiyyaa keessa socho'uun haalaan ulfaachuun guyyuu haala hammaataa keessummeessaa jiraachuu dubbatu. Gandoonni xiyyeeffannoon olaanaan itti kennamee jirus Caliisa Phaliisaa, Dhaqee, Dambalaa Haraa, Baddeessaa, Okkotuu, Afindee, Booree, Gobbuu, Saphaliisa, Gangalloo akka ta'anis jiraattonni ifoomsaniiru. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimmaatti murna bilisiginnaa uummanni milishootaaf akka hojjetu dirqisiisuun himame. Jaarmilisee sabaa dabalata qabdi. Loltoonnii fi kaabinoonni bilisiginnaa ilmaan Oromoo gidirsuuf duubatti hin jenne godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Wanjii Odiituutti qonnaan bultoonni milishoota sirnichaaf dirqamaan akka hojjetaniif dirqamsiifamuu isaanii Sadaasa 18/2025 jiraattonni gandichaa balaaleffatan. Haaluma kanaan dheengadda ganamaan magaalaa Adaadii irraa hoomaa waraanaatiin itti duuluun uummata gandichaa midhaan galfachuuf bobba'e dirqamaan hojii isaanii irraa adda kuchisiisuun walitti qabanii milishootaaf midhaan haamtanii calleessuufi qabdu ittiin jechuun uummata doorsisaa akka oolan jiraattonni gandichaa kun addeessaniiru. Akka jiraataan gandichaa tokko jedhetti sababa rakkoo nageenyaa loltoonnii fi kaabinoonni bilisiginnaa uumaniin midhaan keenya facaafneyyuu galfannee hin xumurre gaafa nuti hojiitti bobbaanu isin deeggartoota wobooti nuun jechuun osoo nuti qaama lachuu irraa bilisa taanee jirru uummata nagaatti qawwee dhukaasuun hojii keenyarraa nu ari'u har'ammoo ganamaan dhufanii milishootaaf hojjedhaa nuun jedhu jechuun dararaa hamaa keessa jiraachuu isaanii ONM'if eeraniiru. Waraanni biyya tokkoo kan uummata gargaaruun irraa eegamu garagaltoo miilli mataa hooqaa akkuma jedhamu bilisiginnaan abbaa irrummaa isaanii uummatatti agarsiisuun lafa itti dhiitaa ooluun amala isaanii baratame ta'uun ni mul'ata. Sudaan tattaaffii Ameerikaa fi Saawudiin waraana RSF waliin dhaabuuf taasisan jajjabeessite. Galir Buudugaa dabalata qabdi. Sudaan tattaaffii nagaa Ameerikaa fi Saawudii Arabiyaan dhiiga biyyattii keessatti dhangala'u dhaabuuf taasisaa jiran galateeffatteetti. Manni maree abbaa biyyummaa ce'umsaa ibsa irratti kenneen tattaaffii Saawudii Arabiyaa fi Ameerikaan Sudaan keessatti nagaa haqaa fi haqa qabeessa ta'e fiduuf taasisan simateera. Waashingitanii fi Riyaad dhiiga Sudaan dhangala'aa jiru dhaabuuf fedhii fi tattaaffii itti fufiinsa qabu taasisaniif galateeffachuun Sudaan biyyoota lamaan waliin nagaa uummanni Sudaan yeroo dheeraaf eegaa ture galmaan ga'uuf ciminaan hojjechuuf qophii ta'uu ishee mirkaneessee jira. Ibsi kun kan ba'e pirezidaantii Doonaald Tiraamp gaaffii mootii gonfoo Saawudii Muhammad bin Salmaan gaafatan hordofuun US Sudaan irratti hojii jalqabuuf jirti jechuun erga dubbatanii yeroo muraasa booda dura ta'an mana marichaa fi hoogganaan waraanaa Abdel Fattah al-Burhaanis akkaawuntii X isaanii dhuunfaan mootii Saawudii fi Tiraamp galateeffataniiru. Walitti bu'iinsi kun namoota kumaatamaan lakkaa'aman galaafate namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti dhuma onkoloolessaa irraa eegalee sababa haleellaa RSF irraa kan ka'e namoonni nagaa 140 ol ta'an magaalaa guddoo Daarfur kaabaa Alfaasharii fi bulchiinsa Noorzi Kordofan irraa baqataniiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmayaan abaa'oo waboo gamtaa tokkummaa baqatoota Oromoo Yaman gurmuun Elemoo Qilxuu magaalaa Sana'aa irraa tumsa waboof gumaacha marsaa 44ffaa doolaara US 200 gumaachanii jiraachuu isaa. Akkuma amala isaanii uummata saamuuf bakka Ashawaa jedhamutti kan dubbatu yoo ta'u gootichi sabaa waboon dursee eeruu ishee argatee haxeetiidhuun dhukaasa irratti baneen injifannoo galmeesseera.
Tarkaanfii kanaanis humna diina irraa 3 ajjeesuun 2 immoo madoo damdammii hin qabneen yoo adabu qawwee eekamii 2 hidhannoo waliin irraa hiikuun qophiilee garaagaraas irraa harcaasee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Ittuma fufuun abdii fi wanteen sababal'aa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Jajuu ganda Tarree Aminyaa iddoo addaa Shaachii jedhamu keessatti Kaleessa Sadaasa 19/2025 loltoota bilisiginnaa hawaasa dirqamsiistee mana yaasuun maallaqa kennaa jedhuun dararaa turte akkasumas wabo wajjin hariiroo qabdu jedhuun doorsisaa turte haleeluun loltoota 2 battalatti ajjeesee tokko madeessuun tokko immoo qawwee wajjin harkaan qabee kan hafte immoo hawaasa irra ari'uun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabee murna bilisiginnaa irratti fudhatu hanga bilisummaatti jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoo.